oduu ammee eebbifamuu piroojeektii guddicha Afrikaa laya mormor irratti hooggantoonni Afrikaa irratti hirmaatan haasaa taasisan keessaa mootummaan Jibuutii afaan Amaaraatiin inumaa taasisee layni mormor addunyaa guutuu ajaa'ibsiisee moo Afrikaadhaas jijjiiree jechuudhaan dubbatee akkasuma mootummaan Keeniyaatis dhugatti piroojeektiin kuni kan Afrikaa jijjiiree fi Afrikaan sadarkaa hamirra akka geessu addunyaatti agarsiisee jechuudhaan haasaa taasisanii jiran akkasuma hooggantoonni Afrikaa baay'een inuma afaan Ingiliffaa harkaa badanii haasawaa gammachuu sirna eebbe piroojeektii kanarratti akkasuma Dr. Abiyyiin ammas yeroo dhiyootti warshaa bobaa kan gabaayamne dhiyeessinaa jechuudha amma dura dubbatee ture paarlama irratti akka eebisiisu deemuu yeroo jalqabaatiif dubbateeti jira asirratti yaa salaam hojiin numa ajaa'ibsiisaadha. Jechuudha piroojeektii guddicha Afrikaa kan doolaara biliyeena jechuudha 4.5 ol fixee miidiyaaleen addunyaa guutuu wal jalaa darbaa jira akkana jechuudhaan gabaasaa jira. Itiyoon piroojeektii guddicha Afrikaa kan anniisa hawaasa Afrikaa miliyoonota kumaan lakkaa'amaniif maddisiisu eebisiisaa ooltee eebbirra jirti jechuudhaan gaariitti wal jalaa darbaa jiranii akkasuma eebba kana hordofee jechuudha hawaasni kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa jiranii fi kutaaluma biyyattii guutuu keessa jiranii Itiyoo keessa jiran naannolee dabalatee hundi gammachuu jechuudha gabbaan ibsachaa oolan luhaanis ta'e makiinaan motoraanis ta'e saayikilaan hanga jechuudha daa'imaa fi xiqqaa guddaa hundatti alhamdulillah baga gammadanii jiran akkasuma hooggantoonni biyya bulchaa jiranii fi akkasuma paartiileen jechuudha mormitoota hooggantoota kanaa dabalatee hayyoonni Oromootii fi hayyoonni Itiyoo guutuun jechuudha ergaa baga gammaddan baga gammanne kun qabeenya waloo qabeenya ummataatii fi faayidaa biyyaati jechuudhaan akka gaarii wal jalaa dabarsaa jechuudha darbaa gabaasaa gammachuu ibsachaa jiran kun gammachuu hunda keenya kan Afrikaanonni guutuun addunyaa irratti ittiin dhaadatudha. Waaw ammoo faallaa kanaa mootummaan Masriitii fi mootummaan Suudaan marii jechuudha atattamaa walii godhaniiti jiran waamichi marii atattamaa walii godhaniiti jiran ammaas ministeerri dhimma alaa Masrii gara mootummoota gamtoomanitti jechuudha iyyata dabarfatee jira himatee jira kun seera jechuudha biyyattiitii fi seera idil addunyaattis cabsaa ammoo nu dhageeyyaadha oggutaan tarkaanfii barbaachisu ni fudhannaa jechuudhaan dubbattee jirti gaa isaa naanuma baaraganii akkanuma amala isaaniiti ammoo akkasuma jechuudha hoogganaan humna qilleensaa jeneraal Yilmaa Maddaasaa humni qilleensa Itiyoo laga mormor eeguudhaaf hidhata jechuudha meeshaa ammayyaawaa hidhattee ijaarteeti jirti jechuudhaan dubbatee jira kun ajaa'ibsiisaadha yaa salaam gammachuun tan addunyaa hundaati waan nama ajaa'ibsiisaa keessaa waan isin hubachiisuu qabu Masrii fi Suudaan duraan biyyoota Arabaa kana keessatti jechuudha bishaan asirraa gaddeemu beektee anniisa inni maddisiisuu fi albuuda biyyeen bishaan kana keessaa bishaan kun jechuudha gabbisaan fidu biyyoota Arabaa kana hunda keessatti jechuudha qoodamee gurguramaa jira kanaan jechuudha Masriinii fi Suudaan biyyoota Arabaa keessatti kabajamtee dhaadachaatis jirti bishaan sun keenya jaanii gizee jechuudha akkasitti erganiif itti gurguratan akkasuma biyyoonni Arabaatis layni mormor kun kan Itiyootiif hin taa'u jechuudha kan biyya teenyaatiif hin taa'u kan Suudaanii fi kan Masriitiif ta'a jechuudha ilma niil jaaniin hin garree Suudaaniif yaa ilma bishaan niil bishaan laga Abbayyaa akkasitti immoo kun hundi yaaddoo itti ta'a jechuudha galiin isaan biyyoota giddugalaa biyyoota Arabaa kanarraa argatan guutuunii fi itti gurguratanii fi akkasuma kabajaan isaan achi argatan hundi maaliif qallachaa deema layni kun ammaasis akka laga jannataa keessa ta'e hibeetanii ergamaa keenya alayhi salaatu wasalaam himee jira jechuudha kanaaf namni kanatti hin gammanne Itiyoo ta'ee dhalataa biyya teenyaa ta'ee hin jiru jechuudha yoo kanneen akka fannootii fi qaama biraa jechuudha warreen jibbaa wannaata qabu yoo taate malee kanaaf nuti gammannee jirra hayyoonni Oromootii fi dhaabbileen garaagaraatii fi dhaabbilee siyaasaatis ta'ee paartileen garaagaraa hundi gammaddee jirti baga gammaddan baga gammanne jechuudhaan gammachuu walii dabarsaa jiran baay'ee bareedaadha namuu gammanne baga gammaddan oduuleen biyya keessaa qabanne kana fakkaataa karaa oduu biyyoota giddugalatti isin dabarsina haleellaa Israa'el hooggantoota Hamaas kan mariif Qatar Doohatti argama irratti raawwatteen ilmi hoogganaa jechuudha garee Hamaas yaani Khaliil jedhamu jechuudha ilmi isaa dabalatee namoonni 5 ajjeefamuu
miidiyaaleen biyyattii gabaasaati jira. Akkasuma immoo aleellaa kana hordofee mootummaan Qaxariis ibsa balaaleffannaa cimsee baasee jira. Cimsee balaaleffatee jira. Haa ta'u garuu akka dheengadda guyyaa Iraan gara jechuudha Qatar hottesanii fiigee jechuudha dhaadatee aarsaa nuti haaloo ni baane jechuudhaan fiigasanii hin taaneef jechuudha. Israa'el amala isii xiyyeetuma irraa jechuudha balaaleffatee dhugatti waan nama ajaa'ibsaati. Iraan dheengadda guyyaa jechuudha karaa duraattis hooggantoota jechuudha Hamaasii fi hoogganaa Hamaas Iraan dhaqee Iraanitti jechuudha Israa'el aleellaa raawwattee ajjeefte gisuma sana haaloo baate. Dhugatti aangootota akka Iraan agareetis hin beekan. Garuu jaarraa kana keessatti agaruun kiyya jiraadhee hedduu na gammachiisa. Ifa qabachiifte akka gaariitti namni biraatillee yoo mariif as keessa dhufee as keessatti jechuudha Israa'el aleellaa raawwattee waagoo taate dachaan kafaltii jechuudha. Akkasii kanatti aansuudhaan ammoo mootummaan Suudiitiis duugaa sanyii Israa'el Gaazaa irratti gaggeessaa jirtu itti gaafatama fudhachuudha qabdii jechuudhaan dubbattee jira. Yeroo jalqabaatiif sakkanaa baasuudha. Kanaaf jechuudha itti gaafatama guutuu fudhachuudha qabaa mootummaan Israa'el jechuudhaan dubbate. Har'a dhiiroo eenyu keessa dubbate namaa keessa seene moo akkami? Kanamee jiddumaan gaa mallattoo gurraatti jechuudha. Kana subscribe godhaa haa tuquudhaan subscribe godhaati maatii keenya ta'an nutti dabalama. Karaa YouTube kanaa hirmaannaan keessan hedduu xiqqaadha. Facaasan isiniin jaa galatoomaadha. Mootummaan Israa'el gaa aleellaa dhiyeenya kana jechuudha namoonni lama kan makiinaa dhuunfaa isaaniitiin deeman Yerusaalem keessatti raawwatanii Netanyaahuu ija buburree keessaa baasan hordofee jechuudha. Netanyahuun hooggantoota Hamaas kan Qaxaritti jechuudha marii godhaa jiru irratti aleellaa raawwate. Ammoo kun kan dheengadda Iraan waan nama ajaa'ibsiisaa Israa'el jechuudha buufata jechuudha waraana Ameerikaa Qatar keessa jiru dho'etti mirga keenya sarbitee daangaa keenya cabsitee seera keenya amma dhala baate jettee keessatti dhaadate sanitti arraan tana kunis Israa'elis gaa mirga isaanii cabsee mirga isaanii sarbeetii akkasuma seera biyya isaanii daangaa isaanii hunda cabsee maaliif jechuudha lola akkasiisanillee lolini Qatar waan miim dubbiin tun maal fakkaatti ilaalaa wajjira qaba. Garuu waan irraa naa galu keessa yoon isin hime maaliif Ameerikaatu nu gaafataa akkam taanaa yaada jirraa akkasitti dhaadattee fiigdee malee hin dubbanne. Arrammoo Ameerikaan gaafattu Ameerikaan Israa'el wajjin jechuudha Hamaas balleessuu barbaaddi. Dheengadda jechuudha biyyoonni jiddugalaa kun baay'een guyyaa jechuudha namoonni lama makiinaa isaaniitti deeman makiinaa ofiitiin deeman jechuudha Yerusaalem keessatti raawwatan kan Netanyaahuu jaboo baasisan san irratti kun gocha shoora keessummaatti jaanii balaaleffannaa baasan ibsa balaaleffannaa hundi arraan tanan baafne jechuudha ammallee jechuudha mootummaa Suudii qofaatu dubbatee waa'ee duugaa sanyii jechuudha Gaazaa irratti raawwachaa jiru hordofee jechuudha. Kanatti aansuudhaan Neepaal keessatti jechuudha mormitoonni paarlamaatii fi hawaasni jechuudha mormii gaggeessee mootummaa Neepaal muummicha ministeera aangoo irraa hojjechiisanii jiran inni aangoo gallakkise. Kana haa ta'u biyyoonni dimokiraasii gargartee miti gaafa jechuudha mootummaan kun uummataaf ta'uu didee uummanni ka'etti nagaa jechuudha uummata nagaa eeguudhaaf nagaa uummataa eeguudhaaf gallakkisee bahutu irra isaa jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan aleellaa jechuudha Israa'el Qatar irratti raawwattee mootummaan Somaaliyaa cimsinee balaaleffannaa jechuudhaan balaaleffateeti jira. Osuma eebe piroojeektii guddicha Afrikaa laga mormorra jiruuti aleellaa kana dhageenyaan balaaleffachuu jechuudha ibsee jira. Dr. Abiyyi fi hooggantoonni Afrikaa jechuudha piroojeektii laga mormor kan irratti dhiichisa ajaa'ibaa keessa jiraatan faallaasan immoo Masrii fi Suudaan bu'aa jiran. Gaddaan guutamanii imimmaan gaddaa kan onne kaleessa jechuudha Dr. Abiyyi imimmaan gammachuu onni irraa gaafa buusu Masriin irraan tana imimmaan jechuudha gaddaatu onni irraa bayisaa jirti buusaa jirti. Kanatti aansuudhaan pirezidaantiin Falastiin Mahammad Abbaas aleellaa Israa'el Qatar jechuudha hooggantoota Hamaas Qatar keessatti raawwateerra balaaleffateeti jira. Kun jechuudha seera idil addunyaattis cabsaa shoorartummaadha jechuudhaan ibsee dubbatee jira. Kana kun cuunfaa oduu guyyaa arraan tanaati. Oduu biraa qabannee hanga walitti deebinutti sheer godhaan facaasaa koomantis jechuudha yaada qabdan koomantii nu haadha laayik godhaadha sheer godhaa facaasaa garee adda addaa irrattis jechuudha qoodaadha isiniin jenna galatoomaa oduulee guyyaa guyyaan tan dhugaa qofa qabannee isinii dhufna. Akkuma duraanis beeytanii galatoomaa isiniin jaa ammoo kan gammachuu biyya teenya jechuudha laga mormor eebisiisuun nu gammachiisee addunyaa guutuu ajaa'ibsiisee hooggantoota Afrikaa akka gaariitti itti boonsise. Falastiinis bilisa baasee nu waa gammachiisuun jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.